Nagaa Waaqayyoo biyya alaaf biyya keessa kan jirtan obboloonni keenya hundumti keessan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a yeroo kanas sagalee Waaqayyoo akka wajjin hirmaannuuf, akka waliif kadhannuuf, yaada akka wal geeddarruuf carraa Rabbiin nuuf kennee jira. Carraa kanatti fayyadamnee sagalee Waaqayyoo waliin dhageenya yoo isinitti tole obboloota keessan warra sagantaa kan hordofu barbaadanis share gochuudhaan biraan ga'uu hin dagatina isiniin jedha. Amma kallattiidhumaan faarfannaa isin affeereen gara sagalee Waaqayyootti darbinaa isaan booddee walii kadhanna. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Waaqayyo dura natti dubbata jettanii amanaa yoo teessan Waaqayyo isin gargaara. Maaliif asiinis nama gargaara waan ta'eedhaaf shakkii tokko hin qabaatina. Waaqayyo isin gargaara, isin bira ga'an jedha. Faarfannaa kana isin affeereen gara sagalee Waaqayyootti darbina jechuudha.
Nama sana marraku ani sadise esayonaku deebisuun gooftaas callisuun gooftaas deebiidha. Dafee deebisuun isaas deebiidha. Ture deebisuun isaas deebii akka ta'e faarfataa obboleessi keenya nutti himeera. Waaqayyo immoo yeroo ofii isaatti wanta hundumaa hojjeta. Yeroo hunduma isaa nutu ajaja otoo hin taane ajaja ofii isaatiin qajeelfama ofii isaatiin ofii isaa yeroo isaatti hojjeta. Kanaaf yoo isinitti tole obboloota keenyaa fi qooduu hin dagatina isaanis sagalee waaqayyo akka dhagaaniif mee macaafa qulqulluu keessaa mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa kaasee isin dubbisa. Manguddoota keessaa inni tokko immoo hin mo'iini kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallatticha sana torban kutee macaaficha banuu hin danda'a naan jedhe jedha. Akkama dureetti hin mo'iini isuma jedhu sana fudhanneetu waliin sagalee waaqayyo erga laallee booddee waliif kadhanna. Haleluuyaa. Mee kadhannu sagalee kanaaf. Dubbiin kee jiraataa dhumna hojjetus of keessaa qaba. Warra si amananitti hin dubbatta. Namni dhaga'uun dubbii sagalee waaqayyooti. Namni dhaga'ee amane immoo hin fayyaa'edha dubbiin kee. Amma biyya alaa keessa kan jiran yoo isaan dhaga'anii si amanan isaan gargaaruudhaaf sagaleen kee kun mamii tokko iyyuu hin qabu. Sagalee kee naaf ergi warra jedhan warra sagalee kee barbaachisu sagalee kee dhaga'uu barbaadan kanatti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Sababii dadhabina keenyaatiif sababii wallaaluma keenyaatiif ati nu bukkeen darbiin gaafa sagalee kana dhagaan fayyan gaafa sagalee kana dhagaan dhimmi isaanii haa hiikamu. Gaafa sagalee kana dhagaan maqaa Yesuusiin isaaniif haa ifu. Gaafa sagalee kana dhagaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota hiikamu. Dubbattee hiitta, dubbattee seenaa geeddarta. Oh, haleluuyaa. Dubbattee uumtee, dubbattee toora galchite. Ammas dubbadhu yoo ati dubbattee baatu isaan irraa ka'a. Yoo ati dubbattee seenaa namaatu geeddarama. Yoo ati dubbattee foolii namaatu geeddarama. Haleluuyaa. Dhimmi baay'eensaa, dhimmi nama boossisu, dhimmi biyya kana rakkisaa jiru garuu sagalee kee hin rakkisu.
sagaleen kee hiikantaa dhalootaa fi kantaa biyyaa fi kantaa addunyaa kanaa fi kantaa. Oh hallelujah sagaleen kee furmaata. Maqaa Yesus Kiristoosin qilleensa kanarratti sagalee kee ergi. Addunyaa kanarratti ammayyuu sagaleen kee haa dhufu humnaan. Hallelujah. Ila dhaggeeffadhaa. Waaqayyo sagalee isaa ammasii ergeera. Yoo hin amanta taate Waaqayyo immoo sagalee isaatiin hallelujah dhimma kee hin hojjeta. Dhimma biyya keenya hin hojjeta. Fageenyi lafaa fayyisuu harka Waaqayyoo hin daangessuudha macaafni qulqulluun. Macaafni keenu inni qilleensa keessaan karaa qabaye. Abbaa isa barbaadetti hin dubbata jechuudha. Abbaa isa barbaade hin hiika jechuudha. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin siif haa ifu. Sagalee kanaan geeddarami. Sagalee kanaan cufaan kee haa banamu maqaa Yesus Kiristoosiin. Jalqaba hamma dhumaatti ati nu wajjin ta'i maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Hin boo'innaan jedhe jedha. Eenyutu jedha? Yohaannistu jedha. Mal jedha? Teessoo ila yemmus ani mirgaa isa teessoo irra taa'ee jiru sanatti macaafa maramaa tokko nan arge jedha. Maramii dudduuba isaatiin cufamee keessaas hin mul'atu dudduuba isaatiin cufameen argee jedha. Dudduuba isaatiin marga cufamee booddee hin mallatteeffame. Mallattoo tokko miti torban mallatteeffame jedha. Gaafan kana arguti ergamaan aangoo qabeessi tokko immoo sagalee isaa dhageessisee macaafa kana banuu kan danda'u eenyu naan jedhe jedha. Namni gaafa furmaata dhabu gaafa waan godhu dhabu hin boo'a yookiin immoo gara isa danda'amutti deema. Amma yeroo tokko nam tokko jaallateef hin ajjeesu baase. Jaallatee nam tokko seexan ajjeesu nala jaallatee of ajjeesu otoo hin taaneeti ani booddee kana keessa galuurra otoo hin taaneeti of ajjeesu naa wayyeedheetu murteessa. Yookiin immoo dhiyya yookiin waan godhu sana hin baa namni amma namummaa isaatti. Garuu of gargaaruu dhiisuu danda'a. Of gargaaruu dhiisuu danda'a. Of gargaaruu dhiisuu danda'a. Garuu isa nama gararraa ta'e isa gararraa kan ta'e kan hiikoo hallelujah ilmi Waaqayyo garuu waaqarra jira. Waaqarra jira. Ilmi Waaqayyo waaqarra jira. Isa kana yeroon argetti nan boo'e asiif achi fiigee tan boo'e jedha. Hallelujah. Maalan godhee nan boo'e jedha. Nan boo'e asiif achi fiigee tani nan isaan booddee nan boo'e jedha. Itti dhagaameen boo'e jedha. Mee Isqeel lama sagal hanga kudhaniitti dubbisna. Isqeel lama sagal hanga kudhaniitti. Ani yemmuun mul'adhee harki tokko utuu anatti hiixatuu nan arge. Harkicha keessaa macaafni maramuu tokko ture. Inni macaaficha ana irratti indiriirse jedha. Maaltu jiru? Nan arge jedha. Hiika dhabee otoo jiru la wallaansoo keessa otoo jiruti alaan keessaan cufamee macaafa mararamaa sanatti otonni fuudheen irratti diriirsuun arge. Ilaasin eebbisa. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin dhimmi cufamee banuu dide maqaa gooftaa Yesus Kiristoos siif haa hiikamu. Kan namni hiikuu dadhabe, kan beekan hiikuu dadhabe, kan atiyyuu hiikuu dadhabe. Macaafni kun garuu hiikuudhaaf aangoo qaba. Waan dhokataa. Mee macaafuma Daani'el dhattanii yoo fudhattan, boqonnaa jalqabarra dhattanii yoo dubbistanii dhalootatu abjuu hiikuu dadhabe. Akkamitti mootiin abjuu abjootee jennaan hiika dhaban. Wal harkaa fuudhanii hiikuu dadhaban. Maal jedha akka isaan hin hiinneef immoo namoonni garaagaraa akka isaan hin hiinneef immoo maal jedha abjicha natti himee hiikaa isaan nama natti mul'abe. Abjuun abjoodhe kun baay'ee na sodaachise jedhe mootichi. Abjuun abjoodhe kun baay'ee waan na sodaachiseef nama natti hiikaa isaan natti himee nama isaan abjoodhe natti barbaada. Itti wal geeddarraan didan
asin numnan didan achin numnan didan garu waaqayyo ijoollee isaatti mul'isa waan ta'eedhaaf Daani'eliif kenne. Daani'eliif kennu duwwaa miti. Daani'eliif kennu duwwaa osoo hin taane Daani'eliif kennu duwwaa osoo hin taane dhalootaaf hiika akka isaan ta'an godhe waaqayyo. Dhalootaaf akka isaan hiika godhan maaliif mootichi murtoo du'aa murteesse waan ta'eedhaaf. Hallelujah. Ammayyuu waaqayyo gooftaan hiika sii kenna. Hiika hin kenna waaqa bira jira. Ammayyuu situ abdii kutate malee, situ dadhabe malee, situ wawwaachaa jira malee, situ bu'aa jira malee waaqayyo bira hiiki jira ammayyuu. Hallelujah. Kan kee ammayyuu nama bira miti. Waaqa bira hiiki jiree. An keessuma yeroo hundumaa wantan dubbadhu asirratti afaan Oromoffaa dubbatee afaan Oromoffaa beekee jechan tattaane safuu Oromoon hin qabne sabni Oromoo hin qabne gaafa asirratti barreessu ani waaqayyomti akka inni itti uume hin beeku. Rabbumti hin jaalata ta'e hin beeku. Safuu bara Oromoon safuu beeka, namni afaan kana dubbatu safuu beeka baate. Kana caala namni safuu hin beekne jedha Oromoon addaggeedha. Addaggeen safuu hin beektu. Addaggeedha namarraan gortoodha Oromoon gaafa dubbatu. Musliimas ta'a, Ortodoksiis ta'a. Adaraa keessan. Ishee Musliimas ta'a, Ortodoksiis ta'a. Afaan kana keessumaa warri dhageessan Rabbiin jaallatu. Quraanni akkasiin jedhu. Nama arrabsi hin jedhu. Macaafni qulqulluun arrabsi hin jedhu waan ta'eedha. Please. Macaafni Rabbitu hin jaallatu. Ofitti deebi'a. Okay. Hingaa. Hiika ta'an dhalootaaf. Hisqeel immoo maal jedha? Macaaficha fi isa maramaa sana fuudhee naa kenne jedha. Kana jechuun dhoksaa naa kenne. Dhoksaan ittiin saba geggeessu, dhoksaan ittiin tajaajilu, dhoksaan ittiin dubbatu, dhoksaan ittiin waan tokko godhuti naa kenne jedha. Hallelujah. Kan keeyyuu mee? Kan keeyyuu sitti cimee ta'uu danda'a. Kan keeyyuu sitti jabaatee ta'uu danda'a. Kan keeyyuu hiika dhabdee jiraachuu dandeessa. Garuu ergaan sii qaba. Hallelujah. Kan keessi hiika waaqayyo kan dhalootayyuu dabarsee sitti kennu barbaada waaqayyo. Kanaaf akkatti dubbata. Har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin siif hiikam. Waanumti si hiikamuu dide. Jireenyi si hiikamuu dide. Jireenyi hiika dhabe addunyaa jala wanti bade maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin siif kennamu dhoksaansa. Narratti hiikee. Dhoksaan narratti hiikee jedha. Ergaa dhalootaa narratti hiikee jedha. Ergaa addunyaa narratti hiikee jedha. Isaan booddee ergan hiikame dudduuba isa keessa isaa gaafa narbe. Keessi isaa jedha boo'ichaaf gadda wawwaannaadhaaniti walfammiin kan guuteedha jedha. Isa kanaaf immoo deebii akkan kennuuf jedha Hisqeel. Waaqayyotu narratti hiike, waraqatichatu narratti hiikame. Waraqatichatu narratti hiikameen arge jedha. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirratti haa hiikamu. Taanantoose kabalakiraasiyama. Addunyaa jalaa kan bade isa kana, dhaloota jalaa kan bade isa kana, dhoksaa kana baruu, beektota jalaa kan bade isa kana, mootota jalaa kan bade isa kana. Hundumaaf hin kennamu garuu siifaa kennamu maqaa Yesuusiin. Elandasse kabola kilaarsiyaa. Waaqayyo akkanaan jedhaa jira ammayyuu. Jireenya namootan hiika kennuuf hin qabanaan jedha. Imimman sirraa haqee gaaffii kee deebisee karaa si harkaa bade deebisee abjuu bade deebisee seenaa bade deebisee maqaa bade deebisee kadhannaa bade deebisee waaqayyo gooftaan karaa sii ta'u karaa ulfinni itti ulfaachuu danda'u sitti agarsiisuu barbaadaa jira amma yeroo kana. Isa kanan barbaada namni jedhu immoo isa kanan eeggachaa jira namni jedhu immoo amanee na duukaa bu'u. Waaqayyo garuu sagalee isaatiin jechaa jira. Hin boo'iin karaan sitti agarsiisa. Hin boo'iin abjuu kee deebisa. Hin boo'iin sammuu kee deebisa jechaa jira furri waaqayyo amma yeroo kana. Edda kaasoo. Dhalatoo seekii amaaraa diyaama. Jarana
biyyatu hiika dhabe ammas akkana yoo waaqayyoomti isa ergata sini kenne malee dhalootatu hiika dhabe moototatu hiika dhabe addunyaatu hiika dhabe waaqa bira garuu hiiki jira nama waaqayyoon dhaggeeffatuuf hiiki jira nama waaqayyoon dhaggeeffachuu barbaaduuf hiiki jira kuma sinin jira mana waaqayyoon dhaggeeffatuuf hiiki jira bolota ko dalato soko marada bojake abarado nama dalato seke amalato jakila bora bala boradia hiiki tokko kan nama dhibu keessa mana namaati yoo dhabame mana eessaati yoo dhabame waaqa bira jira hiiki nama bira jiraachuu dhiisuu danda'a hiriyaa kee bira jiraachuu dhiisuu danda'a biyya bira hiika argachuu dhiisuu dandeessa waaqa biraa garuu hiika argatu inni deebii nuu kennu inni hiika nuu kennu waaqayyoodha waan ta'eedhaaf seera uumamaa keessatti gaafa Aggaariin bishaan fixxee lafa onaa hiikan qabdu mucaan jalaa doobu mucaa isiin jaallatti waan gootu hin qabdu bishaan adda fiduudhaaf hiika gaafa dhabdee boossu mucaan qootoon ilaaluu as taa'ee duusaarra jettee gaafa achii deemtu waaqayyo ija ishii baneefedha. Hallelujah. Dhiphina ishii irratti ija ishii bane waaqayyo yaaddoo wawwaannaa ishii irratti ija ishii bane waaqayyo. Ammayyuu kan kee iddootti wawwaataa jirtu irratti iddootti dhiphachaa jirtu irratti ija kee abbaan waaqayyo maalan godhate lafa onaadha mucaa koolfachuu hin danda'u laata utuun arguu du'aala otoo isheen jettu waaqayyo ija ishii ban gaafa banuuti burqaa argite kan barbaaddu argatte kan barbaaddatu bishaanii kan waaqayyo banee agarsiises bishaan waaqayyo banee burqaa eebba kee iddoo eebba kee si agarsiisu ammayyuu ija kee bane. Ejjana sekamola baklasia. Nama amanu waaqayyo deebiin ta'a. Nama amanaa jiru waaqayyo deebiin ta'a. Naan jechaa jira waan ta'eedhaaf. Laphee korra dhagaan jira. Sirriitti dhagaan jira. Amman ku silasi tanaggarku ilaali. Matsaaf siin naggar. Amman ku silasi tanaggaru. Nana mane kanaafan dubbadhe jira macam. Amaneeraa dubbachaan jira. Inni kun immoo hin ta'a. Nama amaneerratti hin ta'a. Nana mane kanaafan dubbadhe hin ta'a. Waaqayyo abjuu kee badeef haa deebisu siin jedhe maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin. Edamo saki abbalda tokko mille barassi kamarati aba. Otoon iddoo sana dhibbadhu bo'uuti boo'icha keessa otoo hin jiru wawwaannaa keessa otoo hin jiru jedha. Kutaan kana keessa Yohaannis dhiphina keessa otoo hin jiru gaafa isa kana eenyutu hiikuu danda'are jennaan. Mee dhaqnuu laata? Dhaqnuu dhanneetu Roomii keessaa dubbisna. Roomii 15:12 dhannee dubbifannoo. Roomii 15:12 akkas jedha. Akkas jedha dubbisa maqaa Yesuusiin. Isaas immoo itti dabalee hidda ishee keessaa tokko dhufuuf jira. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'in bulchuudhaaf inka warri saba Waaqayyoo hin ta'inis abdii isaanii isa irra kaa'atu jedha. Eenyutu hidda ishee keessaa dhufa jedheetu raajii dubbata. Roomii 15:12 irratti eenyutu dubbata? Eenyutu dubbata? Isiyaasatu dubbata. Ija sabbaa lameetu arge dursee arge akka inni fayyisaa biyya lafaa ta'u akka inni addunyaa kanaaf akka ta'u dursee arge. Ati iyyuu dursii arge maqaa Yesuusiin waan ta'u dursii arge. Ma yeroo tokko uumame kan na ajaa'ibu keessaa. Erga wanti sun dhufee lafa ga'eetti raajii dubbanna maaliif dursineen arginu dhoksaatu nutti hir'ata dubbatamu miti itti namuu miti nima garuu dursee si argisiisu erga dubbachuun kennamne dursee si argisiisu waan ta'u rakkina dhufu balaa dhufu dursee si argisiisu jiru dursee arge fayyisaa biyya lafaa dursee arge siyaasa akka inni addunyaadhaaf furmaata ta'u dursee arge jedha. Haaleluyyaa maaloo obboloota keessaniif qoodaa maaloo Waaqayyo jireenya isaanii ni hiika. Kan warra isaan qabnes kan warra isa qabaniifis isaaniif dhufeen. Hundumaaf dhufe. Biyya lafaa baay'isuudhaaf dhufe. Musliiman jenne
waaqeffataan jen ortodoksiin jen Yesuus hundumaaf dhufe fayyisuudhaaf dhufe hiikuudhaaf dhufe karaatti agarsiisuudhaaf dhufe du'a bara baraa oolchuudhaaf dhufe malu qodaa fi maalu haadha gaani dursee arge inni warra isa namanii bu warra kaan iyyuu bulchuudhaaf warra kaan iyyuu fayyisuudhaaf dhufe warrumti isan beekin iyyuu warrumti isan beekin iyyuu maalina jedhu warrumti isan beekin warrumti gurri isaanii duudaan otatti mamanii kunoo asirraayyuu wanti gurri isaanii duudaan sagalee waaqayyo kan hin dhageenye macaafatti jedha waan ta'eedhaaf jala simaay macaafatti maal jedhametti waan hafuurri qulqulluun jedhu waan dhaga'eedha namni humti kan waan hafuurri qulqulluun jedhu haa dhaga'u jedha eenyutu warri amma nu arrabsaa jirtanuu dhagaa inni sin fayyisa inni Yesuusidha haleluuyaa Yesuus isa jireenya kennuudha dhagaa isin iyyuu siif dhufe la siin fannifamee oolchuudhaaf dhufe siin nama si godhee si dhaabee jira situn beeku malee sii galaan jiru malee isatu Yesuus isatu biyya fayyisaa biyya lafaati otoo dhagaa jirta ta'e amma sirra teessee nama arrabsitu sima እግዚአብሔር ይፈውሳል inni du'arraa si oolchuu dhufe Yesuus eeyyee daannaa noo daaf gilaasiyaa baabaa haleluuyaa siin galle malee jireenya nu jiraan jireenya Kiristoos kennu jiraatta turte to Yesuusitti amante to Yesuus kana gooftaa godhatte bara baraan jiraatta turte hin dhageessu taanaan itti amantu taanaan bara baraan duuta isa amanadhu Yesuusin amanadhu isatu karaadha isatu jireenya waan ta'eedhaaf has deebina isatu hidda isa keessa dhufu eenyutu isa himee isa hiika kennu isa du'arraa gara jireenyaatti nama geessutu jedheetu Roomee 15:12 irraatti achi dhufa jedheetu haasa'a. Egaa gara mul'ata Yohaannisitti gaafa sin deebisu mul'ata Yohaannisitti gaafa sin deebisuti maal jedha? Hin boo'innaan jedhe. Haleluuyaa. Hin boo'innaan jedha manguddoota keessaa ka'e hiiree maaltu ta'a jennaan hin boo'in kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee moo'eeraati. Inni mallattoo sana torbanu kutee macaaficha banuu hin danda'a. Hin danda'a inni danda'a hin danda'a banuu hin danda'a ajjeesuu hin danda'a jiraachisuu hin danda'a seenaa geeddaruu hin danda'a dukkaneessuu danda'a ibsuu danda'a hin danda'a. Eenyudha inni? Yesuus hidda Daawit keessaa kan dhalate fayyisaa biyya lafaa hin danda'in. Inni hin danda'a. Isa kana ganni hin boo'isiin jechaa jiru. Waan danda'uuf. Waan danda'uufiti hin boo'iniisiin jechaa jira. Farwee Ermiyaas 31 lakkoofsa 15 yoo dubbistanii sagaleen boo'ichaa waawwaannanii biyya Raamaatti dhaga'ame jedha. Raamaatti gaafa dhaga'amu Raaheelis boossee cal jechuu didde jedha. Hin boo'in ittiin jennaan hin didde. Maaliif ijoollee isheetu jalaa booji'amanii biyya ormaatti irbaata ta'u jettee waan yaaddeef boo'uu diddeedha. Akkasiitiin jedha. Dadhabbiin gatii si argate teeraati hin boo'in. Ijoolleen kees deebi'anii dhufanii kunooti ittiin jedha. Haleluuyaa. Hin boo'in ittiin jedha. Haleluuyaa. Boo'ichi waan lamatu jira. Tokko gammadee boo'a. Tokko itti tolee boo'a. Tokko immoo gaddee boo'a. Gaddee boo'a tokko immoo gammadee boo'a. Namni yoo gammadee sin boo'a namni tokko yoo gaddee sin boo'a. Gadda keessaaf garuu deebii kan kennu ilma Waaqayyooti. Har'a yeroo kana kan nuun jechaa jira. Hin boo'in siin jechaa jira. Mucaaqoo hin boo'in siin jechaa jira. Waaqayyo nama irraa imimmaan kutu gadda irraa kutu qaba. Nama hiika kennuuf qaba Waaqayyooti. Haleluuyaa. Inni furii dhala namaati waan ta'eedhaaf. Inni fura jireenya namaa furuudhaan waan dhufeef. Inni isatu hin boo'in nuun jechaa jira. Hin boo'in. Ani hiikan kenna hin boo'in. Ani jireenyan kenna hin boo'in. Ani garaan sitti agarsiisa hin boo'in. Hin boo'in siin jechaa jira furii Waaqayyoo.
Lalatu sababa glazo da baradiaba. Bo'ich. Himbo'in nan jedhe. Himbo'in. Hin kadhanna Waaqayyoodhaan. Himbo'in. Elama nana mara ba. Himbo'in nan jedhe. Himbo'in nan jedhe Yesus. Kajjedha na duukaa kadhadhaa. Gadda kee kuta Waaqayyootu isa si gaddisiisu gadda sirraa kuta. Ola danse kama da barabora belabosa ki ababa. Waan itti hiikadhamanitti. Waan itti jireenyi isaanii hiikadhameerra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiika argatan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikama. Nan jedha yeroo kanaa kaasee hiikni siif haa ta'u. Gaa'ila keetiin mana keetiin hiiki haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin. Namoonni dhiphattan dhiphina keessa kan jirtan dhimmi keessanis hiikamu kan dhabe. Waaqayyo amma yeroo kanaa kaasee akkas naan jedha. Namootan hiika kennuufan qaba. Namootanii mana isaaniitiif hiika kennuun qaba jedha. Dhukkumaan kan boossan. Rakkinaan kan boossan. Dhimmi keessan qabame kan boossan. Waaqayyo gooftaan hiikan sinii kenna jedha Waaqayyotu. Abjuuba dandeebisa jedha. Keessumaa dhiphina keessa kan jirtu. Obbolittiin dhiphina keessa jirtu. Dhimmi keessi jalaa qabame waan gootu kan dhabde. Hin dhiphatiin ani hiikan sii kennaa. Hiikan sii kenna siin jedha hafuurri Waaqayyo. Hiika argatta. Mana keetu hiika argata. Jireenya keetu hiika argata naan jedhaa jira hafuurri Waaqayyo. Hola baba malara labora baba hiikan sii kenna jedha Waaqayyo gooftaan. Hiikan sii kenna. Obbolittiin tsaayi eenyu akka isheen taate hin beeku. Ala sirraan argaa jira natti mul'ataa jira waan ta'eef. Tsaayi obbolittiin jettu tokko Waaqayyotu tsaayi eenyu akka ta'e hin beeku. Daddafaa naa barreessaa. Tsaayi eenyu akka taate hin beeku. Garuu waan ati itti dhiphattu, waan itti jireenyi kee dhiphatu, dhiphina ati qabdu san waan si jalaa qabamee jiru hiika si jalaa dhabe tokkoof Waaqayyo gooftaan hiikan sii kennaa. Dhiphina keessa akka si baasu natti dubbataa jira hafuurri Waaqayyo. Siinii ka jedha Waaqayyo. Tsaayi cimdeessaa jedha ta'e tsaayi eenyu akka jedhu hin beeku garuu tsaayi jedha. Hallelujah. Hiikan sii kenna. Hallelujah. Hiikan sii kenna jedha. Hola baba da soko prevele bara. Tsaayi cibsa yaa. Tsaayi cibsaadha. Ergaan kuni hafuurri qulqulluuni dhiphina kee argeera. Lafatti dhimmi kee qabames argeera siin jedha Waaqayyo. Kanaaf immoo hiika kan sii kennu ana siin jedha Waaqayyo gooftaan. Laalaa booraa babashia. Hola baradii baraalee obaadiyaa. Abjuun keessaniin kan siin jeequ. Hafuurri hamaa. Hafuurri saaxinaa'el. Hafuurri digimtii. Humni luba sibeer. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa namaa kan nyaatu. Jireenya namaa kan nyaatu. Amma yeroo kanaa kaasee maqaa Yesuusiin sirraa nyaatamu. Hojii kee kan nyaatu. Simboo kee kan nyaatu. Nagaa kee nyaataa kan jiru. Abidda Waaqayyo sirratti ergeera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa nyaatamu. Haa nyaatamu maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin. Maqaa Yesuusiin haa nyaatamu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin haa nyaatamu jireenya keerra. Nagaan keessa nyaataa kan jiru. Amma boqonnaa keessa nyaataa kan jiru. Eebba keessa nyaataa kan jiru. Humna dhiiga Yesuusiin haa nyaatamu sirraa. Haa nyaatamu sirraa. Haa nyaatamu sirraa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin. Haa nyaatamu nu jeeqaa kan jiru. Qilleensa kan jeeqaa kan jiru. Hojii kee jeeqaa kan jiru. Bizinesa kee jeeqaa kan jiru. Nagaa kee nyaataa kan jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abidda irratti waameera. Abidda Waaqayyo irratti waameera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa nyaatamu sirraa. Haa nyaatamu sirraa maqaa Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin sirraa. Haa nyaatamu maqaa Yesuus Kiristoos. Haa nyaatamu nagaa oolaa lafa sin dhukkubarra kaadha. Lafa dhimma keessan irra kaadha. Lafa dhimmi keessan qabame irra kaadha. Dhukkubinti keessan irra kaadha. Waaqayyotu hiika kenna waan ta'eedha. Humna Waaqayyotu hiika kenna waan ta'eef kan namaaf hin danda'amne. Waaqayyoof hin danda'ama waan ta'eedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hiikama maqaa Yesuus dhimmi keessan hiikamu. Nagaan
Nagaan keessa na hiikamu. Eebbi keessa na hiikamu. Maqaa Yesuusiin bayyaan keessa na hiikamu. Abjuun keessa na hiikamu. Maqaa Yesuusiin hiikama. Hiikama. Hiikama maqaa Yesuusiin. Hiikama maqaa Yesuus Kiristoos. Hiikama maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Lara la bara bora baba baba shela do. Himboyin. Himboyin la da do taki baba baba. Daddaba barreessa maqaan keessanii natti mul'atan jiru nam tokkotti waaqayyo dubbataa jira laasumarra nama ni kan kennu man qabanaan jedhaa jira furri waaqayyo. Amma obboleetti Saaraa Abarraa kan jettu kun Saaraa Abarraa gaddan sirraan faccisuun qaba siin jedha obboleetti kanaani afurri waaqayyoon gaddan sirraan faccisuun qaba. Waan si gaddisiise tokkotu jira. Waan jireenya kee gaddisiise tokko jira. Garuu gadda keetiif deebii kan kennu kan sirraan faccisu ana siin jedha waaqayyo gooftaan in argita. Haleluuyaa jijjiiramee argita. Dukkanatu ifatti sii geeddarmee argita. Amma natti dubbataa jira waan ta'eedhaaf afurri waaqayyoon. Haleluuyaa Saara kan jettu kun afurri qulqulluun amma yeroo kanaa kaasee naan jedha waaqayyo sii geeddarameera jedha. Gadda kee gammachuutti geeddareera naan jedhaa jira afurri waaqayyo waan ta'eedhaaf. Let so koma mama la labora baba chata kaso la tato sakia baba baba maka Yesus Kristos amma yero kana gase balbal sini tumame kanju epi kesan kabame kanju nagan kesan kan kabame ju amma wa kara sagale no vera hi kama hato maka Yesus Kristos hi kama kante hato maka Yesus balbal lebaki habanamo maka Yesus Kristos habanamo maka Yesus habanamo maka Yesus ala kesa kan jirtan kamerat sirrata banamo mayero kana gase sirrata banamo maka Yesus sirrata banamo maka Yesus abomera inni sidide inni dalota dide inni gudda dide waaqayyoon inni du'anteedha habbanamo sirratti maka Yesus habbanamo sirratti maka Yesus habbanamo maka Yesus Kristos oh la daso kamara la rabo la daso takia baba bashia roda bara haleluya obboletti makko bontu tamru shema sirra jirtu obboletti makko bontu tamru waaqayyo gooftaan akkasnaan jedha waan zambe waan siibiyyuu sii galudit waan sii kamudit siibiyyuu waan adda ba'udit waaqayyo gooftaan akkasnaan jedha bontu tamru nalii kasiin jedha waaqayyo gooftaan waan sirraa dhowwuun qaba siin jedha harraa kaasee waan sirraa geggeessuun qaba jedha hin nawwama sirraa laata soko mara sila haleluya waaqayyo gooftaan hambaa kaasee waan giddu galu waan cabsuun qaba siin jechaa jira bontu tamru laata jota barra la barra dosea kamara loda baba eyya amma natti dubbataa jira waan ta'eedha waaqayyo nan cabsa jedha waaqayyo gooftaan isa si gaddisiisu jireenya kee kan gaddisiisaa jiru afurri qulqulluun amma akkanaan jedhaa jira nan cabsa siin jedhaa jira hin caba jireenya keerra hin caba karaa keerra maqaa Yesuusiin hin caba bayyesuusim sammuu keerra haa cabu jireenya keerra haa cabu inni dhaloota kiristaanotarra taa'e maqaa Yesuus Kiristoos amma yeroo kana kaase kan cabe haa ta'u oo laara la bora baba oh, janara la bora barabo. Hallelujah. Hinchaba sirra. Maka Yesus Kristus nama jana sirritin. Hinchaba sirra. Hallelujah. Amma kase banan darbu sinja bontu tamiru. Arra kase. Dukuma sinja. Arra kase. Sibanan darbu sinja. Afurri waaqayyo. Hindarbu sinja ajira. Namana hindarbu sinja chajira waaqayyo. Jaka soto komarato. Lato toka baba silabura baba. Iya barabo labara. Ammu masirra kabsa waaqayyo goftan. Hallelujah. Lata to tabka manabo labara dosa. Eye beyesus Kristus. Beyesus amma yero kana gaze maka Yesus Kristus in chabera sammu gerra chabera kan sire mo boletin abjuke din le kan sije sammu ke kanje kan sibozis jireenya ke jeekum sankan ko amma ka se waaqayyo goftan nan cabsa sin jedera boletin chabera sirra maka Yesus Kristus namicha Naazreetiin. La bola barra sola ba glasia baba hallelujah ya baba setaka amma kas goda waaqayyotu mallaticha bane inni hiikarras kan hiikun danda namanta tanan mallaticha hiik ila lageban mallaticha ila mallatichum wanu wala hiike kan bane sun
ergaleen hidda daawwit keessaa dhufete kan keessii koo hin danda'a dhuguma siin jedhe dhimma keessii koo hin danda'a ila sisi dhibbisaa jiru sii koo hin danda'a hundumayyuu hiikuu hin danda'a jedha waan ta'eedhaaf hiinii ka waaqayyotu ilma waaqayyotu hiikuu danda'a boloota daachaa kaatoo koosiyaa hiinii kama haleluuyaa qabi mee amantiidha waanuma sii hiikamuu dide nagaa keeti ebba keeti hojiidha gaa'ila waanuma sii hiikamuu dide tokko qabi amantiidhaan qabi waaqayyo gooftaan amma hiikuu hin danda'a waan ta'eedhaaf hiikuu hin danda'a abbaa keenya Yesuus Kiristoostu hiikuu danda'a raataatoota baglaasoo kabaa Dato soko majeka mola barasota baglasota baba. Eda mola baseka mola baratota blaglaso ante baba. Hallelujah. Kabi amma tudurim. Wanu mosi kamudi to amma yadi kabi sirritti kabi wantera. Kabi. Yesus ini hallelujah. Warri mosi bisiisa jiru. Warri jinji bisiisa jiru apura hama wanta dubbatu kana warri jinji bisiisa jiru iyye baata qotore dhuguma sinin jedhe hin baa wanteena apura hama takka sinii god warri keessuma apu waan hin taane haasoftan jinniitu sin keessa jira sin keessaa ba'uu qaba haleluuyaa maaliif ibtiif dukkanni ol keessa hin jiru waan ta'eedhaaf ibtiif dukkanni ifuun walitti waan tokko iyyuu hin qabu waan ta'eedhaaf iyye si keessaa bahee nama taata iyye masi keessaa bahee nama taata warri umman wanta intinaattan haleluuyaa iyyesu maqaa yesuutu si keessaa baasa waan ta'eedhaaf haleluuyaa yeeta kosoo kobbe kamalaa toota bilaa babalaaloosa balaaloola balaabola baraadiyaaba waaqayyo wajjin hin qoosin waaqa wajjin hin qoosani nama sitti hin fakkaatin waaqni keenya abidda billaadha haleluuyaa isa dide sammuu keessaa fuudha waan ta'eedhaaf akkasi waan ta'eedhaaf ittiin mormiin nama wajjin waaqa wajjin waliin mormiin sii wayya ana miti waaqni ana wayyo isame ana miti ana miti waaqayyo waaqa abidda waan ta'eedhaaf isa wajjin hin qoosi maturree keessan qabadhaa sina maturree keessan deemina bakka maturree keessan qabadhaa maal laba Edamo la mana bola bara Yesus yadinal hallelujah የሰው ሁሉ መፍትሄ የሚሆን ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሰው ጉዳይ የሰው ሰላም የሰው ራይ የሰው በረከት የሚፈታ ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ ድዋድ ዱቁ ምንድን ኢየሱስ ድዋድ ሃሌሉያ ነገለማ ከንደብሱ ከራከነ መተገርሲዙ ዱከነ ለማ ከለብሱ ሃሌሉያ ኢልማዋቀ የድዋዳ Himboyin nunja tajira ragal mo himboyin anatu ika kenna jeda dalota fika kennu ana jeda biya fika kennu adunya biyu ika kennu ana nunja tajira Yesus wante daf qabat haleluya qabatetta dimmake maqa Yesus Kristosin amma kama hata hi kama hata maqa Yesusin dimmake kuni kama hata hi kama hata maqa Yesusin hi kama hata maqa Yesusin amma yero kana gase dimmake qabame lafatti qabame lafajiru lafa qabame maqa Yesus Kristosin amma maqa gofta Yesus Kristos haikamo nagangai kamo maqa Yesus Kristosin ebba kerraktai kanjur nagange qabe kanjur tarrake qabe kanjur humna maqa Yesus Kristosin haddamu maqa Yesus Kristos nimjana zirti haddamu maqa Yesusin haddamu maqa Yesusin haddamu maqa Yesusin dimma kerra naga kerra maqa Yesus Kristos nimjana zirti haddamu maqa Yesusin haddamu maqa Yesusin halaga maqa gofta Yesus Kristosin haddamu maqa Yesus Kristosin hikama to maqa Yesusin dimmike lafa jiru iddo jiru maqa gofta Yesus Kristosin hikama hato obboletti hallelujah ijjigayyo shaasho kan jedhu tokko asirraa hin baadde beeku ijjigayyo shaasho kan jedhu kuni natti dubbataa jira waan ta'eedhaaf hallelujah warri isin hin galle qaallu miti afurri የኢየሱስ መንፈስ ይናገራል afura waaqayyotu nu keessa jira waan ta'eef ኢየሱስቱ nu keessa jira waan ta'eedhaaf qaallu miti akka ta'uun kaayittiin eegina warri ኢየሱስን hin beennesi akka ta'uun kaayittiin eegina መንፈስ ቅዱስ ይናገራል ይፈውሳል እሱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ የሰው ቃጠሮ የሚፈታ ሃሌሉያ የተደበቀ ነገር ሃሌሉያ ወደ አደባባይ አውጥቶ የሚፈታ
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሃሌሉያ የኢየሱስ መንፈስ ብቻ ነው። ኤላሞላ ባዳሴ ካሞራ ባባባባባባባ እጅጋዩ ከንጅቱ ኩን ኢምባዴላ እጅጋዩ ሃሌሉያ ኤላዶሳ ባባኪ አማናሞ ኑ ጃለተ ሲጃለተ ብሎተኮ ጎፍታን ሲንጃለት ሃሌሉያ Danos tapi bebe laurani baralo la baralo. Hallelujah. Janas sekabota ki abota beklasia. Amma dukkubsata kan jettan. Fayya maka Yesus Kristos namicha Nazaritin. Fayya maka Yesus Kristosin. Fayya maka Yesus Kristosin. La dabo la barabora baba baba. Hallelujah. Jata soto ko bojama glasia ba. Hallelujah. Goftan da. Goftan Kenya Jesus Christos goftan. La bona mena mela para la barato tampe glasia ba. Nato sokobe namana do bala barato tampe glasia. Ipena kesa kan jirtan amma sati kesa kanatti sammun kesan qabame sammu kesan qabe kan jiru. Hallelujah. Sammu kesan qabe kan jiru. Ipni ukumni yadron apura hama bira ergame kan qabame kan jiru sammu kesan arga kesan kiyadda. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma sammuu kee irra habu. Sammuu keetti ergamee kan jiru. Sammuu kee qabamee kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Halaamu sirraa. Halaamu sirraa maqaa Yesuusiin. Halaamu maqaa Yesuus Kiristoos. Sammuu kee irra hadhaamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Hallelujah. Ebar banna to kusini aferetan nang kadda inuma kadanna waluman kadanna wante edaf in kadanna wante edaf. Hallelujah. La boda baraba. Roba mi manco, chalcheda ilale nimne minarat gustanko. Isa ija jugala galche, tapana dura, malani tate susko kudum favora. Sane boy itimade, loksa garako, ulina tinarde bisemi koftani kadako. Shada ida makasa sena jichira, kuno aniskala tafani abade jira. Shada ida makasa sena jichira, kuno aniskala tafani abade jira. Sane boy itimade, loksa garako, ulina tinarde bisemi koftani kadako. Shada ida makasa sena jichira, kuno aniskala tafani abade jira. Shada ida makasa sena jichira, kuno aniskala tafani abade jira. Namatini mumidi beko, loksatan boa, yakani kore bekum jechani bayeni madam. Kana unduma goftanko, nerafachise, karal karal base tunada bachise. Sane boy itimade, loksagarako, ulina tinabde bisemi goftani kadako. Shada ida makasa sena jichira, kuno aniskala tafani abade jira. Shada ida makasa sena jichira, kuno aniskala tafani abade jira. Alkani buyai sagale konu fanjedu bihidu mania inniya namadagai achiri lalle nabdebi sekare nako dechada bale sane boy itimade loksagarako ulina tinabdebi semi koftani kadako
Shaadaida maqaansa seenaa jijjiira kunoo anis galataafani dhaabadhee jira. Shaadaida maqaansa seenaa jijjiira kunoo anis galataafani dhaabadhee jira. Nadura chamse kalana dura koire karana base nambar badina injirwani lafa kalesa kuno wakriana manado senarisa sane boy timade doksa garako ina tinabde bisemi koftani kadako Shaadaida maqaansa seenaa jijjiira kunoo anis galataafani dhaabadhee jira. Shaadaida maqaansa seenaa jijjiira kunoo anis galataafani dhaabadhee jira. Shane boyeetti maadde dhoksa garaako mul'inatti namde bisemi koftaani kadhaako. Shaadaida maqaansa seenaa jijjiira kunoo anis galataafani dhaabadhee jira. Shaadaida maqaansa seenaa jijjiira kunoo anis galataafani dhaabadhee jira. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Haleluuyaa. Hundumti keessan obboloonni keenya asirraa amantii garaa garaa hordoftanis hunduma keessan baay'ee sin jaalladha. Baay'ee sin jaalladha. Anis obboleessa keessan waan ta'eedhaaf rakkoon qabu waan waa'ee Yesuus kana baruudhaaf immoo nu gaafadha. Rakkoon qabu sin deebisna. Lammatammoo seenaa qoradha. Rakkoo hin qabu. Seenaa yoo qorattan beekuu dandeessu. Seenaa moo akkasiin qorattan waa'ee kana amantii kana maal akka ta'e qoradhaa sin intinaa jenna waan ta'eedhaaf rakkoon qabu baay'ee sin jaalladhaani akka dhuunfaa kootti baay'ee sin jaalladhaa jibba sin irraa hin qabu akkanatti nu ilaalina isin jaallannu hundumti keessa sin jaallanna waan ta'eedhaaf umaa tokko intinaan jedhiina warri nu arrabsitan isin hin jaalladhan hunduma keessa isin hin jaalladhaa amantii musliimaa keessa iddoo garaa garaatti kan dhuftan baay'ee sin jaalladha. Keessumaa mootummaa mana bilbiltanii afaan haasoftan iyyuu baay'een sin jaalladha na baruu dandeessu akkan sin jaalladhu maal akkamitti sin jibbaa jechuudha. Haleluuyaa Yesuus jiraataadha. Ameen 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 ameen. Ela bara bora ba bara la 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 la. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ela. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaan siniif haa qajeelu. Karaan sin harka kan badee jiru karaan siniif haa qajeelu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaan siniif haa qajeelu. Karaan siniif haa qajeelu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaan siniif haa qajeelu. Karaan siniif haa qajeelu. Karaan siniif haa qajeelu. Karaan siniif haa qajeelu. Karaan siniif haa qajeelu maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Hunduma keessaniif nagaan haa ta'u isiniin jedha ulfaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Waaqayyo carraa bareedaa nuuf kennee sagalee Waaqayyo waliin dhaggeeffanneerra. Yeroo Waaqayyo nuuf kennetti asumarraan dhageenya. Hundumti keessan peejii kana hordofuudhaan sagalee Waaqayyo nuuf kennu waliin hirmaachuu dandeessu. Wanti biraan hin jiru. Asumarraa waan Waaqayyo laphee keenyarra kennu kaa'u waliif qooduudha wanti adda biraan hin jiru isiniin jedha. Baay'een sin jaalladha hundumti keessan hunduma keessan baay'een jaalladha. Warri miseejiin tattaane barreessitanis nu gaafadha isin barsiifna seenaa isin barsiifna. Seenaa otoo barattanis baay'ee gaariidha. Kanaaf seenaa barachuunis baay'ee isin barbaachisa waan ta'eedhaaf sila waan tokko jedheera keessuma afaan Oromiffaa kana kan dubbatu keessuma afaan Oromiffaa kana kan dubbatu afaan Oromiffaa kana kan beeku aadaa qaba safuu qaba to gara amantiitti hin dhufiin waan hin taane illee dubbatu jechuudha. Waanuma hin taane illee dubbatu an amma waan hin taane jedhee nama dubbachuu hin danda'u. Hin danda'u. Warri keenya gaafa mammaa kan
namni jagni namni cimaan tokko nama narrabsuudha. Akka sabaatti immoo nuyi baay'ee nama cimaadha. Egaa intanaa miti nama narrabsinu jagni hin dubbata ta'uu hin taane inni isa waan ta'eedhaaf kanaaf hin dubbatina. Isi maqaa eenyummaa keenyaa arrabsiiftu waan ta'eef sirrii miti. Nu isin jaallannu warri asirraa isin hordofaa jiran hundumti isaanii isin jaallatu waan ta'eedhaaf ofi gaafa waan naan jenne kanatti rabbi isin jaallatu immoo rabbi isin jaallatu rabbiin kan keessanii isin jaallatu waan ta'eef akka kanatti godhaati. Dhuguma isiniin jedha baay'ee isin jaalladha immoo ani baay'ee isin jaalladha akka dhuunfaa kootti. An baay'ee isin jaalladha. Kanaaf immoo waliin arrabsiina walii gala. Sabni keenya amantiidhaan isa waliin qoodu eenyummaan isa waliin qoodu waan ta'eedhaaf isa kana sirreessaa keessumaa amantii biraa keessa kan jirtan jechuudha. Isin kanaaf kan hin beektan yoo ta'e immoo aadaa qorachuun isinirra jiraata. Amma koomintii amma isin asirraa barreessitan kun gaafa namni afaan Oromiffaa beeku tokko asirraa dubbisu isin taazzaba waan ta'eedhaaf. Isin taazzaba kanaaf of eeggannaa godhaa isiniin jenna. Ishii of eeggannaa godhaa. Adaraa keessan of eeggannaa gochuu hin dagatina. Kanaaf baay'ee isin jaallannaa. Waan jiru immoo ol gaafachuun gaariidha. Waan isin hin galle immoo nu gaafadhaa. Rakkoon tokko hin jiru wal bukkee jirra wal bukkee hin duune rabbi waliin kadhanna namni immoo rabbi kadhatu malee hin jiru. Yesuus immoo amaanutii otoo hin taane fayyisaadha. Hundumti keenya walirraa baruun nurra jiraata. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kamisa warri sagantaa keenya karaa zuumii hordoftan kamisa akka isaatti Itoophiyaatti isaa dirraa eegalee wal argina. Isaa gaditti galuu dandeenya lama walakkaarraas kaanee galuu dandeenya. Yoo Waaqayyo jedhee sagantaa waggaa tokko galateeffannaa keenya qabna waan ta'eef achirraa wal argina. Lama walakkaa yeroo ta'e kaasanii galuu dandeessu karaa zuumiirra. Hundumti keessan hordofaa isiniin jenna. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Waggaa tokkoffaa keenya handi jiraachin pirogiraamii keenya karaa zuumii tajaajila kennaa turre yeroo itti galateeffannu waan ta'eedhaafiti. Ulfaadhaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaalladhaa. Ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Amma deebi'ee dhufutti wal arginaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Peejii kana wal biraan ga'uu hin dagatina. Peejii kana hordofanii namoonnis waan ta'eef sagalee Waaqayyo walii irraa baay'ee isin jaalladhaa. Hunduma keessan dhugaa baay'ee waan isin jaalladhuuf naa jiraadhaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaan isiniin jedhaa. Ulfaadhaa. Warri halkan gaarii isin biraa ta'e halkan gaarii, warri isin biraa immoo guyyaa ta'e guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo milkaa'inaa qabaadhaa. Ulfaadhaa.